wanti na gammachiisu yoo jiraate biyyi itti dhaladhe biyyi dhaloota koo Itoophiyaa ta'uu qofatu na gammachiisa jechuudha. Dhugaan isinitti hima osoon haga Itoophiyaa ta'u biyya biraa ta'e ani baay'een ofitti gadda jechuudha. Biyyoota hunda keessaa waa hundaan kan miidhagde biyya bunaaf aannanii kan waa hunda qabdu kan lafti ishii magariisa kan namni ishii akka damma dubartoonni Itoophiyaa kan harki isaanii warqii wanti hojjennuuf wanti godhan hundi kan irraa bareedu maaltu itti hafe kan waa hundaan nama gammachiiftu osoo sarraatenyaa biyya biraatiin galfatin osoo zeegaa biraa sarraatenyaan godhatin ofii isheetii waa hunda kan oomishtu osoon Itoophiyaa keessatti dhalachuu baadhee nan gaddas nan aaras jechuudha. Amma gammachuu baay'een qaba. Biyyi koo biyyi dhaloota koo haati koo harmeen koo Itoophiyaa ta'uu isheetti Oromiyaa ta'uu isheetti dhugaan isinitti hima jechuudha. Kana caala wanti nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Egaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa mee amma na laaltanii maal yaadattu? Baay'een keessa waa hedduu yaadattu. Waa hedduutu ija keessa fuuldura dhufaa. Yeroo ijoollummaa keenyaa, yeroo daa'imummaa keenyaa waa baay'ee taphachaa guddannee isa kanallee taphachaa guddannee waa hedduudha jechuudha. Mee viidiyoo kana laalaati durii keessan yeroo daa'imummaa keessan of duubatti deebi'aatii of ilaalaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani intala baadiyyaati nama baadiyyaatti dhaladheedha jechuudha. Inna baadiyyaa keessatti nama dhuqqee bukeechaa guddadheedha jechuudha. Tapha baay'ee taphachaa nama guddadheedha dhuqqee bukeechinaa leephisoo jedhan taphannaa dhuqqee bukeechinee qal'isaa oollee biddeen tolchina jennee tachitti camallaqaa oollaa galgala yoo gallu manatti fuulli keenyaa fi dhoqqeen addaan garaagarummaa hin qabnu fuullis dhoqqeedha wanti hundi nu dhoqqeedha jechuudha. Inna maatii keenyaaf immoo sarminee dhiqannu uleedhaan nurraa dhiquu jechuudha. Waa baay'eedha ka. Inna asumarraan garan viidiyoo simpideettan siin dabarsa garuu isinis mee mudannoo yeroo guddina yeroo daa'imummaa keessanii haala ittiin guddattanii saanduqa koomentii jalatti naa barreessadha. Viidiyoo kana jara kiyya wajjin ba'ee torbee darbite keessa jechuudha. Haala kanaan ture jechuudha. Turtii gaarii ture iddoo baay'ee bareedaa deemne garuu viidiyoo hedduu waraabuu xiqqoo nutti toluu didee kaa'in beektu isaa wajjin yoo deeman ergaa namatti baay'isuu kana godhiisan godhii baay'isuu jechuudha. Sababuma saniin mee yaadannumaaf jedhee tanan gaafumaan galallee viidiyoo kana yoo ilaale yaadannoo naaf ta'a jedheetu manii jechuudha kanan waraabe. Asumarraan immoo yeroon gara viidiyoo simpideetti dabarsu ekaa akkuma argitanii arabdoonni nyaata Itoophiyaa nyaata biyya keenya nyaachaa jiru. Nyaata bayyanatii biddeenaa aybiidhaan waxoota garagaraatiin akkasumas daabboo buna waa hundumaayyuu jechuudha. Inna ani yeroo baay'ee wanti na garramu wanti na ajaa'ibu wanti hojjedheellee naa ta'uu didu bishaantu garagara ta'ee zayitii garagara ta'ee shunkurtii garagara ta'ee kan gaafii natti himu jechuudha. Nyaata Itoophiyaa yeroo baay'ee nan dharraa jechuudha. Waxii diimaa faa nan dharraa akka carraa barbarees qaba. Akka biyya Itoophiyaa akka biyya dhaloota kootii akka biyya abbaa kootii nan hojjedha jedheen ashmaallalee maaragaan hojjedhee tolcha jechuudha. Garuu xaamin nyaata keenya sanii waliin argatu jechuudha. Sirma waliin gitu akka biyya keenya sanitti xaamin hin mi'aawu jechuudha. Inni galee mokoroonii kanallee yeroo tokko tokko akka biyya keenyatti nan dharra'a. Yeroo dharra'e nan hojjedha jechuudha. Akkuma biyya keenya sanitti maaragaan godhee shunkurtiis xabbasee waa hundumaa godhee soosisaa hojjedhe nan hojjedha. Garuu zeeroodha. Hin mi'aawu. Osoo wanni fedhan godhanii akka Itoophiyaa sanitti nyaanni biyya kana nama hin mi'aawu jechuudha. Itoophiyaa keessatti nyaata yeroo hojjennu unkaan wajjin makaraa arginee miti
bishaan distitti gadi nannee shunkurtumatti nanneetu yeroo shiroo adiidhaa hojjennu nyaanni biyya keenya baay'ee mi'aa jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Gizee maaragaan hojjenne immoo yaa hin beektu gaafii hin qabu jechuudha. Asitti garuu makaraa argina yeroo hojjenne nyaanni biyya keenyaa fi nyaanni Itoophiyaa waliin argatu jechuudha. Egaa dubartiin Itoophiyaa shamarri kamiyyuu jennaan gaafa waggaa 8 guutteerraan haati mo'aa barsiisaa deemti. Haati waan ishiin hojjettu barsiisaa deemti. Beezawee biyyoonni kan jechuudha biyyoonni bira biyyoonni gara Amaaraa Kililii kuni yeroo baay'ee yeroo ammaa Facebook irratti illee argaa jira. Daa'ima xixiqqishuu tana gara gaa'ilaatti seesisu. Inni garuu yaada dogongoraa oduu ta'uyyuu yeroodhaan dalagaa barsiisu, yeroodhaan hojii barsiisu jechuudha. Daa'imti biyya keenya, shamarri biyya keenya waggaa 11-12 gaafatu gutte sirritti hojii mana keessaa of dandeechee hojjetti, waa hundaa hojjetti jechuudha. Dubartiin moo waan qabne dubartiin waa hojjechuu hin dandeenye gaa'ilattuu seentu biyya keenyatti jechuudha. Kan biyya kanaa garuu dubartiin biyya kana mo'aa barachuu osoo hin taane irriba barachuu, rafaa ooluu sa'a 24 gaafa gaa'ila ijaarratte immoo abbaan manaashii nama gaarii fi nama birrii qabu yoo ta'e sarraatinyaa hojjettuu qaxaraafi. Yeroo nama birrii hin qabnee fi harka qalleessa ta'e garuu ishuma teechisa. Garuu yeroo baay'ee sababbiin isaan lolanii gara maatiitti deebi'aniifis ishiin cidaatii beettee na saddaatu nyaatallee maaragaan naan gootu haaraftuu fan ishii fuudhee jecha jedhu faatu jira jechuudha. Neef galeemi. Innaa biyyi keenya wanti nuti dhabnee hin jirru waa hundumaa qabna. Gizee har'asitti gad deebinee shintibeetii isaanii dhidhnu. Gizee gadi jennee shintibeetii isaanii dhidhnu. Gizee uffata keenya uffata nagaa nurraa baasanii asii uffata gitichaa kumtaala nutti gadi diranii. Gizee maqaa keenya nurraa fuudhanii maqaa bareedaa nurraa fuudhanii lafa nu kaa'anii lafa nu jalaa kaa'anii kaddaa mashaqqaalaa nuun jedhanii. Gizee mataa keenya gadi qabannu. Gizee nama homaa hin beekne fakkaannu biyyi keenya waanuma homaa hin qabne hiyyeettidhaa gadi se'u. Biyyi keenya homaa hin dhabne waa hundas qabna ammallee irra deebi'ee kan jedhu iyyummaa akkasiitis hin qabnu. Yaani xiqqoo ishii baadiyyaadhaa magaalatti of jijjiirra jenneeti malee rakkinna akkasii qabaannee rakkinna nyaata nyaachuu qabaannee rakkinna dhugaatii dhuguu qabaannee dhabneetii miti. Kana hunda biyya an baane kana hunda dhabneetii miti. Aga umuriin keenya waggaa 15 ol darbuyyuu maatiin keenya nu nyaachisaa, nu obaasaa, nu barsiisaa, waan hunda nu guutan nu barsiisanii jechuudha. Yaani biyya Arabaatu ni dhufnaa iyyahu amma babal'ateennaan intallee beluu deemte anis deemuu qaba. Intallee beluu deemte ani eenyuu gadi kan jedhu ijoolleen ol jala laaltee deemaa dhufanii biyya ormaa kanatti rakkachaa jirra malee biyyi keenya rakkoo akkasiitiin saaxilamtee waan nyaannu dhabneetii miti isiniin jedha. Egaa viidiyoota kana yeroo ilaalu baay'een itti gammada. Maaliif jennaani biyya keenya dhaqanii biyya qabaachuu keenya kan argan biyyi keenya biyya akkamii akka taate kan argani baay'ee gammada. Baay'ee viidiyoo baay'ee babbareedoo ta'e galaanota uumamaa laggeen uumamaa kan waaqni uume galaana yaa'aa qabna, laggeen yaa'aa qabna, waa hedduu qabna isarra deemanii waraabu. Laga Abbayyaa nuun dhanneen argine isaan garuu laga Abbayyaa rafaa deemanii bashannanu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa waan hundumaa qabdi. Itoophiyaa waan tokko qofa dhabdi. Isas mootummaa sirriitti cimee biyyattii teenya guddisuu dhabde malee wanta dhabde hin qabdu. Waliigalteef jaalalliif tokkummaan odoo jiraate biyya keenya daawwannaadhaaf itti dhufu malee biyya keenya irraa sarraatinyinatiidhaaf biyya ormaatti garbummaan hin dhufu ture. Gara fuulduraatti hin beekamu. Bara keenyas yoo ta'u baate bara dhala keenya yookaan biyyattiin teenya garbummaan hin hafaa jechuudha. Egaa viidiyoo kiyya ammaaf asumarraa nan goolaba. Turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatooma. Mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa. Viidiyoo kanatti yoo gammaddan viidiyoo koomentii babbareedoo barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa turtiin wajjin gootaniif galatooma.